السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتو تورم تكتيتو وروني نقرر ماتينا تاتني قمان وجين جبتن الدو غلطوما كسما وروني ماتينا تين كوتا ماتينا تين الرمال قبتي افتي وجدتن سلطة كرا سلطان هجنو كن يشيطة بقولو تين بيتني كنمو قلوك كيدا كنمو رافو ورما يوكان تقلقوماني سجا مساني تقلقوماني فايدة هدو قبانا ممتا يروبا يركبو كسممو نما لبين أكبدو كسما نما غرا كيسا أكبساتو هندا فدو تكبري دادا جالا تقلقوماني أكامت تتفيد مايو جتاني خلاتتي عاشين عندها خاني iyo argatan deema itti godhani yoo immoo deemin jira sukkaara itti godhani akkasitti ganama dhuguu torbanitti gizee sadii hedduu takka bareedaadha jechaadha. Akkasuma immoo asitti kiyyaara jira, timaatima jira, asitti kiyyaara jira, timaatima jira, raafuu maramaadha. Kana haala kanaa wajjin salaxaa hojjechuufi jechuudha. Akka yeroo ciroo isiniin argisiifne ofii kiyyaa viidiyoo maraa waan jiruuf ofii kiyyaaf meeshaa ittiin fayyadaman san waan hin qabneef jechaadha. Waa kaameraadhaa beekee salaxaa kana qopheessee walitti dachaanaa isiniin jaa hordoftoota kiyya. Haala kanaa tuqulgoomanii mureen jira. Tuqulgoomaniin kun faayidaa hedduu qaba. Akka salaxaa kanatti si yoo nyaanne jechaadha. Wallahi hedduu bareedaadha. Salaxaa isallee akkasuma immoo asiira isallee hojjettanii yoo dhiidan hedduu takka bareedaadha isiniin jaa. Amma kiyyaara jammariin jira. Tuqulgoomanii fi kiyyaara walitti naqeen jira jechaadha. Haala kanaan bishaan isaa jalaan naqaa jechaadha. Kuni boloqqeedha. Kanallee bishaan isaa jalaan naqa. Bishaan isaa jalaa dhimbiibee haala kanaan haala kanaan hojjedhee jira. Walitti deebina. Salaxaa hojjedheen jira. Maashaallah tabaarakallaa. Timaatima kana immoo yeroon jiru bishaan isaatii fi miciraan isaa ka garaa keessaan baasaa. Maaliif jennaan akka sirriitti namaa bareeduu fi bishaan isaa kun jalatti gadi yaa'aa micireen tunillee hedduun toltuu jechaadha salaxaa wajjin. Kanaafiyyuu kun haala kanaan salaxaa kana hojjedheen jira. Maashaallah tabaarakallaa hedduu bareedaadha. Hojjedhaa itti fayyadamaa hordoftoota kiyyaa. Hordoftoota Oromtittiitu sirriitti fayyadamaa laalaa. Leemuuna ittiin godha. Namni barbaadan soogidda xiqqoo itti godhachuu dandeessanii. Ani garuu leemuuna qofan itti godha. Isiniin ja'a kana fakkaataa jechaadha. Harka tokko waan ta'eef waliin hagaramuu dida.
haala kanaan itti cuqqaalee jira, itti qadaadee jira. Qadaa isiitti godhee amma kun waan birallee hojjechuufi kana hojjechuufi jechaadha. Mul'atusa hin mul'ata. Isa kana hojjechuufi waliin tura. Haala kanaan timaatima daakuu fi asitti immoo shunkurtii qopheeffadhee jira. Timaatima daakee salsaa qopheeffadhee jechaadha. Inni kun kana wajji nyaatama. Kana fakkaataa isiniin jaallattoota kiyyaaf subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa. Maatii naan ta'in maatii naan ta'aa isiniin ja'a. Warroonni namoonni tokko warroonni moonii taatan lubbuu teessa qofaa fi yaadii naannollee warra isinii gadi tafe kana yaadadhaa wal harkisaa. Ammallee immoo dhaamsuu tokko kan asirratti qabu. Uummanni keenya nama guddate malee nama isaa gadi kana hilaalu bakka irraa ka'e kana hin dagata. Isinis hin dagatinaa isiniin ja'a. Warroonni asitti wajjin hojjechaa jiru kuni bakka irraa kaatan hin dagatinaa. Warra akkasan dagatullee nun taasisinii. Namni bakka irraa ka'e dagatu immoo bakka itti deemullee hin beeku. Isiniin ja'a mana namaa keessa dalagnallee suutuma suuta nutti lallaafisaatuma komentii hin barreessitanillee hin je'inaa. Wal haa jajjabeessinuu isiniin ja'a.